yoo fedheen furata yoo fedheen dhiisa yaada kiyyatti hima kasaniin alaa wani sheekka maaliin ajjeesuu nageesse wani sheekka maaliin qabsiisuu nageesse hin jiru soo kanaafan dhumarratti maal isin jechuu barbaada waan hin taane waan ammallee hin goone tokko afaanii waan hin taane jedhina osoo tasheeji kun waa ta'e ebaluufaatu irraa haasa'e jedhameetiniin booda maqaan isin bada kanaafi isa kana dhiifnee rabbiin kadhataa fi haga dandeenyen itti himaa osoo ustaaza keenya ka'u biraa dhabne ammallee maqaan dha'u isin hundi wal beeytanii warra asirra jiru hundi hin beekaa isa qabame baasu irratti xiyyeeffanne hiriyyaa keessan abbaa keenya hangafa keenya imaama keenya ka waa hunda nu gorsu uf biraa dhabne mana hidhaa jiru hin beeytanii haga kana ajjeesuuf naannessitani osoo san baasu irratti xiyyeeffanne hin wayyuu isin jechuu barbaada warra akka bu'aa fa'aan hiriyoota isaaniitiin namoota gurguddaa hundaan warri ajandaa godhatan hundi keessanuyyuu ka sheekka maal basiixa balleesse dhiifama isinin jedhe rabbi immoo hin dhiisaf hin dhiisuu fi isaaf rabbi isaatti wal gaafata sagara namummaa eega isin kabajee dhiifama isinin jedhe kana ajjeesuuf qabsiisuuf irratti duuduu dhiifnee kan mootuu kaleessan wajjin ture wajjin laabira ture gargaarsa ummata irra ture ummata ofiitti sagalee isaa ture kaamma mana hidhaa jiru isa baafachuu irratti osoo xiyyeeffanne maaliif ganamaa gargara wal balleessuu qofa yaanna yaada jedhu qaba waan affeertaniif galatooma ziizoon faanti dabinni faanti sagalee naa ta'e jedhaa jiranii jarallee ol galchii ati immoo araada taate bari harkisa dadhabee inattuu mul'atanii gastiin ol guute warra akkanumaan yoo fuula keessatti arrabsu akka mallaqaan se arrabsan garuu keetiif galatoomi warra sabskiraayib si godhe yoo si arrabsillee mallaqa ofiitiin akka si arrabse garuu keetiif araadaa taate kutteer taate amma fagaatteer taate meetira 50 fagaatteer taate beektaa ummata kana bira warra si ajjeesuuf si arrabsu waasu kana bira because mallaqa ofiitiin malee koomentii si arrabsuu hin danda'anii galtii keetirra abbaa yaadni si ta'e ol galfatta yoo yaadni isaa siin ta'in gad darbatta feetu biloo goota jechuun mana keessattuu wanta qaba akkasii ani fixadheera wal balleessuu haa dhiifnu waraa jajjabeessinu waraa sirreessinu yaaduma jedhu qaba ustaaza isinillee rabbi sinaa qajeelchu isinillee dhugaa qabdanii yoo isin waan gaarii nashiidaa raayyaaf irratti viidiyoo hojjettan namni laakiin godhu koomentiin godhu gidee isin dhuftanii zafana kana gadhiiftan daqiiqaa keessatti namni 200 malaala hin rakkattan isinillee homaa isinii agana xiqqoo nama guddaa bareedaa areeda qabu diin rabbi beeku kanaa miti ana waa takka hin beekne kanaayyuu ima fooloo godhee hordofanii yoo rabbiin fooloo isinii guddisuu rakkatu guddata warri anarra hin beekne meeqa jira waa takka hin beekne isinii galee kanaaf koomentii fi laayikii kana laaltanii isinillee gidee hunda dhoqqeen laaqina rabbi sodaadha ummata isin jaalatu jira ka dhuguma anamma fakkeenyaa fi nama isin jaalatu irraa tokko bakka hamtutti isin arguun barbaadu waan biraadhaa gootanii miti miskiinummaa teessan keessatti beeka fayyaalummaa teessan keessatti beeka akka waan tokko niyyaa malee gootanii eegasii seenoftan beeka wallaa hangaaf dura viidiyoo sana argalle sheekka maal viidiyoo kan hubanne jedhe akkuma nama wajjin dalayne leengadda leegillee argu allahu akbar deeboo lammataa itti deebite maalumaaf dura of hin dhageeffanne jedheetiniin wanta jedhetini galee soo kanaaf amaachi yoo waa dhageeffattan dura osoo hojjanne dura dhageeffadha hiika itti kenna akkasi dalagaa isin jaa rabbi isin haa qajeelchuu warra isin ajjeesuuf haa ajjeefamu haa qabsiifamu jedhullee rabbi haa qajeelchuu isin hunduu obboloota kiyya rizqii kee jaraa nyaattanii akkasumatti keessattuu namni diinii rabbi qabda walirraa dhaabbadha namnumaa isin jira namni sheekaa tokko ol ka'ee sheeyni tokko haaduu ajjeefamuu qaba qabsiifamuu qaba yoo jedhu nuti maal isinirraa hubanna haala kanaan bar ijoolleen suuraa ustaazotaa suuraa hayyootaa gaggargalchitee dhugaa qabdi jechuudha yoo namni diin rabbii beeku nama diin rabbii beeku tokkoon du'uu qaba jedhee murtii du'aa irratti dabarsu wallaalaan torbaan darbe baatii tokko dura suuraa jaarraa qobuutu suuraa jaarraa abbaa gadaa suuraa abbaa jufaar gubu dhugaa qaba jechuudha because maaliif warra diin rabbii beeku warra xiqqoo lafa buletuyyuu hiriyyaa ofii ajjeesuuf gorsuun osoo danda'amu ajjeesuuf hukmii kennaa oola ajaja dabarsa qabsiisuuf so sirriin jirtan isin hundi keessanuu warri si ajjeesuuf tattaafatullee sirriin jiru warri si qabsiisuuf tattaafatullee sirriin jiru warri suuraa kee galabbaxullee sirriin jiru amantiin teenne akkas hin jettu suuraa nama galabbaxaa hin jettu
an kana waan isaan itti amanan hin beeku kitaaba isaan qaran hin beeku atillee sirriin jirtu harama rabbi jalatti caffaraa jirta hunda keessanuu rabbi haqa jechuun ani rabbi jecha isin jaaladha warra si ajjeesuu si barbaadullee si harama rabbi jalatti caffarellee anu bakki ofirraa isin dhiisuun qabu hunda keessanuu isin jaaladha rabbi walitti sinaa urgeessuu fixadheera nama biraatti carraa kenna. Tapi ranjana yu salah mati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati rasa itu yu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asal macam tadi ranjana. Alhamdulillah. Wajib tahu ada program badan asri. Mala wafira na soko ika basta zo sinilla asmar Mala yo odo namni yan yo ko Mala kocho abuyaya ila abuyaya me daqiqa kana kenna nasi aslin boda sanati fakkate warri naqabsiisu dubbatu jette kuni amma lafa gaadha ummani namni kun fi dhibbi kun namni waraqaa al dureedhaan barreeffatee kennate Abu Yaasir Jimmaati Abu Sabraddiin haqlaaqaa walitti qaban malee namni Abu Yaasir Jimmaa jedhamu ka suuraan isaa areedallee na caala qabaa sudeessi fakkaata ni beeytanii jechuudha. Kanaaf inni Xaayif jira shiruma kanaaf jedhee shorxaa Makkaa dubbisuudhaaf baasii kafalate abbaan isaa Jabal Nuurii kana galaa kanarratti dalagamaa jira jechuudha. Hidhamuu jechuun du'uu miti. Galuu jechuun azaaba seenuu miti. Laakiin uummanni eegaa wanni sun dogongora ta'e jedhee nama dhuunfatitti waan namni kun kana dalageef uummanni Oromoo yoo Mee yeroo tokko carraa nuufillee kennaa waan ergaa dabarfate nu dabarfannee kaanee ergaa keessatti gaafatan. Mee nasri koya mee koya nasri adubbatu. Akka Oromootitti Oromoon idil addunyaa gubbaa jirtu akka nama ilma Oromoo tokkotti akka sagalee kiyya kana dhagayaniin barbaadaa jechuudha. Nama kana ani rabbii kiyya yoo walitti balleesse kaabaa diigan jenne waa nama hin arrabsine sirbi sun kaabaan arrabsu nabiin hin arrabsu rabbiin hin arrabsu sirba artistii tokkooti kan irratti hidhee jechuudha. Artistoonni tunillee ilmuma Oromootiif aarsaa kafalanii hidhamanii biyyaatti baqatan. Namu dhageeffataa ture jechuudha. Hamtullee maasiyaallee taatu. Laakiin namni kun dirqaa kana maranarraan ga'ee maatii kiyyarraa yookaan miidhaa garaagaraa ajjeechallee kan murteessu isa kammoo na qabsiisullee shorxaa taa'ee fi anammoo diira beeka jedhee. Sheeka silamaa wannu gadi danu qabu fi bicha haasoftanii. Yaani ani wanni laayivii dhufeefu yaada isinii kenna ergaa kana gurra isin buusuuf ummanni Oromoo idil addunyaa kana dhagaa. Abuyyaa sagaleen kiyya dhagaamaa? Ni dhagamaa dhagaa sirrii dhagaa jira nasri ni dhagamaara. Hello. In dhagama nasri in dhagama. Hello. In dhagama nasri. Kiyen dhagama mi as. In dhagama mi shekama. Hello. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إرجاء وكان دامسا عمر الفاروق كتر كبيران أرجينه ربي إنسان هاتيسو ربي بركة إنساني أقوله حيوم ما يجون بكم سجون كالتي هندالالن كالتي هندالالن برنوتا جتون فرد غاري تيمت فرد غاري اجا غرا غرانتي غوما ركبني فيتامين غلالون دندو كالتي دي مسمى جتون برنوتا جتون بوزا غدا سمو غدا ربين اغسني بني ادم كان كيس كاي خلقي بني ادم كان كيس كاي سمو غدو
تكوتنا كيس وان قد كاي ربي سبحان الله سمي تكوتنا كيس وان قد ربي كاي سيتنا وان بأيد لغا الدنيا كان رتائرا برسيسو تهي الدنيا تنا برتي نم أوغنو تهي الدنيا كان برتي غرتي غسيمو نم عملية غده نم غرتي غسي فيسو تهي واني كن سمون وجتما ذاكرة يجو ذاكران تكون تني وان قد غرتي غسي وجتما كان هند وجتي يجو برنو تجتون أكسي برنو تجتون ذاكراتي كوتنا كيستي wanni gartee gasimmoo rabbiin keessa kaa'e fuul godhee achi keessa kaa'e saniin gartee gasimmoo ifaa ta'e alama addunyaa kana ibsee tajaajila namaaf kenna jechuun barnoonni bifa kanaan laalamaa kanaaf obboleeyyan kiyya wanti gartee gasimmoo ammaan tana deemaa jiru kuni nafsiyaa keessa akka amma kanne hanka isinii dhaamuu barbaadu eenyus ta'ee sanis ta'ee kanas ta'e nafsiyaa keessa makatina wanta kana irratti haasawamee ulamaa'iin gartee gugurdoon namni gartee gasii gugurdaan toobatu isaa jamsiisa eega jedhe nu nafsiyaa keessa makannee nafsiyaa wali oofnee waan kana hin dalagna yoo tahe gaafsa namni hunduu nafsiyaa keessa galaa nafsiyaa keessa gaafa gale laga guddatu boora waan ta'eef waan kana nafsiyaa keessa makattanii karaa rabbii irraallee akka waliin balleessine karaa rabbii irraallee akka gartee egasii immoo waliin milissine walii beekne waliin deemuu danda'uudha qabna. Namni kun dogongoree jira. Dogongoreef itti dhaqnee akka nama tokkootitti akka nama biyya takka keessa jiruutitti akka nama ganda tokko keessa jiruutitti viidiyoolee kaasi sirraa illee jenneen sirraa itti yaadeen hojjanne jedhee amaama gartee nama 1,000 foyi irratti kakatee ani rabbina hadhiisu hawaasni kiyyallee kana komattan hadhiisaa jedhee dubbatee jira. Gorraasaan kana tare hin jiru. Tumaan kana tare hin jiru. Na dhagaa jirtaniimi? Ta'een dhagama sagaleen keessa. Jechi kanaa ol namaan jedhanii fi deebisaan kanaa ol namaa deebisanillee hin jiru. Ka kanaa ol tare hoo dhimma biraati. Dhimma biraati. Dhimma biraa ka deemu kana adeemsa keessatti walikka dhufnee waliin kalaallu taha wal bira jirra jechuu. Sheekh Kamaal yoo tahe akka namaati jiraatuu danda'a. Diyyoo balleesse diyyoo gartee egasii mancaasee diin kana ka'abaa kana diigaa jiraate akka diiniititti akka gartee egasii immoo biyya kanaatitti akka gartee egasii seera biyya kanaatitti maaltu isarra jiraan ulamaa'iin gugurdoon itti olgaanii narratti haa murteessanii jedhe narratti waan balleesse kana waan dogongore kanatti haa murteessanii jedhee murtii ulamaa'aaf kaayatee jira. Kanarra tarree akka nama ka'abaa diigeetitti akka nama gartee egasii waan gartee egasii mootuyuu badii gartee egasii gugurdaa wahii dalageetitti akka waan nama lubbuu namaa achi keessa ajjeeseetitti fudhannee ka deemnu kun hawaa lubbuu keessa maknee akka tahe akkasii hubatuu qabna jechuu. Waan kana itti yaadee wajjanne namni kun jedhee jira. Itti yaadee wajjanne rabbi ragaa kiyyanaan jedhee aga nama tokkootiin nakka katee jira. Nakka katee jira. Ani waan kana itti yaadee wajjanne kalaas viidiyoolee hin kaasa wama kulliyyuu gartee egasii immoo ani amma booda gartee egasii immoo waan kana anaana saalfachiise nama ka arrabsuuf namatu miira keessa nagalche namni yoo ofirraa deebisan malee namarraan callisuu kun miira keessa galee kanas hin sirraawa waan jedhuun akkasitti gartee egasii sirraa'ee waan dalage san illee kaase waan hojjete san illee toobaa rabbitti deebi'e. Kanaan alatti anka biraan beeku waan biraallee ka dubbadhu hin qabu. Warri isa arrabsitan warri isa akkana goona akkas goona achi goona as goona jettani Sheekh Kamaali waan tokko ta'uu hin danda'u waan rabbi isaa katabe malee.
وان أزلت ربي سادبر سملي وان ربي أزلت إسرت مرتي سملي وصو قرتي الدنيا قوتو ولي قلتي إقسي مو هندر الرجيت والله قرتي إقسي دررون دندت وصو الدنيا قوتو نتي ولي قل هندر الرجيت شيء كمال هندرون دندت دررون دندت كانت تيان أروغا وان ربي إسا دررتي ربي سرت مرتيسو هدويوته مرتي ربي رتين دربا سنينغرا كان دررمو دندا وان نفلي خنا أجي لي دفو وان ربي إسا أزالت مرتيسة تعججو namni bizelama miti kudayyo dogongora san namni itti yaade yon dogongorini nama kana amala isaa hin beektan haala isaa hin beektan xiqqeenna waan kanaa qabamu asli nama laala xiqqeenna waan kanaa qabamu xiqqeenna waan gartee egasii immoo dachii tanaatiif akkana dalagemu namni kun nama akkamiiti nama waan gartee egasii immoo kana keessatti miidhaa akkamii oofaa jiru osoo hubannee akkasitti ilaallee waan kana gartee hubannee sirritti odoo waan wayii wajjanne jedhee amana kanaaf amma nutu macaasitawaa jiran fakkaata akka kiyyatti akka wallaala kiyyaatitti isaa gartee waan san achi keessatti sirba san banee hin caffarre lafan dhiinne daansii takkan dalagne sirba ittuun dhageeffanne kolfaati cadhisee akka namni gartee niyyaa irra kaayee gartee akkasii immoo dhageeffatee yoon dhageeffanne yeroo san kolfa gallakkiseen argaa jirtanii waan dalagame kana xiinxallaa laala waan wajjatame kana xiinxallaa laala dursa xiinxalletanii osoo laaltanii gaariidha. Kanaaf qaalichi akka nama tokkooti dogongore ega jedhe maa dogongorte ega jedhaniini gartee egasii dogongora san maa dogongortee jedhaniini gaafatanii hin beekne akka nama tokkootitti walla in dhagaa jira eega seente qoy seenteerta kanaafi akka nama tokkooti eega dogongora sheekka maal jedhe dogongora kiyya eega jedhe kanaa ol nonni nama godhan hin jiru ajjeechaalleen ga'u dubbiin kun ulamaa afeetan gaafadhaa jiran deema aalimu afeetan gaafadhaa deema aalimu afeetan barbaada waan feetan gartee egas immoo tuyu gaafadhaati ulamaani waan murteesse murtii ulamaa sheekamaan dirqi fudhachiifna jechuun hatta gorraasaa sayyoo taata akkasiin jetta san hin fudhachiifna kitaaba rabbiitii fi hadisa rasuula rabbiitiin ala wahiitu bahee hin jiraatu namni tokkoonu asuma keessa jiraata isumaan bulee isumaan oolaa jira jechuu kanaaf ani gabaabbinatti wanni jechuu barbaadu sheekamaan akka kaleessaatitti akka hadhaatittis kasiin jedhutti jiruan badii irraa fagaadhu badiin kee wanni ati dalagaa jirtu nu'uu waan kana hillii godhuudhaaf deemu haga arrafamnee haga xiqqeeffamnee akka arrafamaa jiru argaa jirta waan jedhamaa jiru addunyaa kanarratti akka itti maqaa nu balleessaa jiran argaa jirta rabbi jazaa isaanii haa deemu laakiin an hillii kaa'uudhaaf hillii jechuun edduu keenna kanatti edduu oromoo kanatti rakkoon galee fashalli uumame edduu kana keessa namni gartee gasii haga keennan beekne waanii keennan been edduu keenna keessa galee sababa nama tokkootiin namni amma gartee gasii razzaqamu kun hin miidhamini waan jedhu biyya kana keessatti dhiiraa miidhalaan takka yoo dalagde haga gartee hamileen nu cabu waan nurratti oofan waan nuun jedhan isin maratu beeka jedhan isin mara beeka kaddaamaan mana arrafamte adda osoo wanni kun ol ka'ee wannummaan xiqqishuun tun wanni inni gartee egasii immoo yaadeen dalagne kun adda gartee addunyaa kanarratti gartee ol bahee afaan gartee aalamni beekuun ka ol ka'ee dubbatamu tahe wallaahi kaddaamaan manatti naftu ijoollee shamaraa manatti naftu warri hadha nama qabsiifna jedhu kun kulliin isaa maqaan isan dheessu maqaan isaanii hin baasu waan kana warri ooftan laala duuba laala waan tokko kasaa qabatanii fiiguun alatti mafsadaa isa duuba dhufu laala mafsadaa isa duuba dhufu badii isa booda dhufu rakkoo isa booda dhufu osoo namni kun dideeyyuu lakkiin sirba jedhee itti deddeebi'ee ka gartee sirbu tahee yaa gabaabsaa gaanulleen hirriba subiillee salaata qabnaa nasriin aga seene daqiiqaa 40 sa'aatii walaa kennee yaaduma wal fakkaataa kaasaa jirtanii
gabaab saatii namni yaada kennate anillee hirribaaf deemu jira subii salaate kanaaf yaada nu kenna kanaafi kana ishi tayyib kanaaf laalladhaati waan dhoofnu kana garana laalaa garas laalaa osoo deemne gaarii akka farda gaarii sanitti akka deemne bal'ifne osoo yaanne gaariidha qaalicha waan dhaamamuu qabu waan jedhamuu ni qabu badii balleesse kana balleesse jenneen hundi eega itti murteessine badii hojjete kana balleessite eega jenneen bade eega jedha akka ittiin deebine kanarratti dhaabnee fi waan amma jedhamu kun ankalee dhagahee jira waan kana yaada kana dhagahee ture kaleessa dhagahee ture dhagahee jennaaniin nama gartee irraa dhagahe saniin illee dubbiin deemaa jiru kuni isin mara walitti qabataa galaanni kun isin hundan dhiisu dhaabsisaa bakka hundatti jedhee nama gartee na hime sani itti himee jira namni sun dhaabsisu yoo dadhabe namni sun yoo gartee kasii dubbii san gartee kasii immoo dhaabsisu yoo dadhabe waan dhufuuf teenneetuma nu martuu gurra guuranne eegna waan taheefi ankanuma jedhaa ammallee dhaabsisaa ammallee waan kana dhaabsisaa osoo rakkoon kun nu mara walitti hin qabne tiyyaatee tiinuu dheessanarraa dhaabadhu akka namichi jedhan sanii ofiif hawaasa keenya kana gaya qabuuf hawaasa keenya ka jaalala namni hedduu qabuuf inni akka nama dhuunfaatiin masjida dalagaan jiru nama raasaa dalagataa jiru rakkoon kun deemeen warra masjida salaachisu warra masjida keessatti waan kana gartee hojjetaa jiru ilaanni ba'ee jennaan nu mara maqaan akka tuqu san beekaa warri waa hojjetuuf deemtan akkasitti of laalaa hojjedhaa isiniin jedhaan dubbadhe irraa bu'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi. Galatooma yaa'u nulle baay'ee laasoofi miti anas lawaa'ee kanarraallee baay'ee haasoo hin ture iyyuu garuu ammaatitti olaaluu Abu Yahyaan faatillee namoonni hedduun seenanii yennaan gidduu kana miidiyaa irralleen turre gara torbee lamaa gaheera. Kamaaliinillee keessumaan dubbisee ture. Alaa kun laalittu amma baay'eelleen dubbadhu gabaabseetuma daqiiqa lama fayyadamee namoota birootiif carraa dabarsaa bakkuma Abu Yahyaalleen jiranitti. Jalqaba irratti wanti dursu waa'ee amantii kennaati waan ta'eef gochi godhame gochi Sheek Kamaal godhe dhibbarraa dhibbatti dogongora. Kun waan wal nama mormisiisuu miti waan irra dibaallee barbaachisu miti. Gochi achitti godhame suni miti achitti miti eessattuu taanaan sirbi Sheek Kamaal irraallee bareedu innillee sirba irraallee bareedu barbaachisaallee miti. Kuwwan warra akka kennaatu warra sirbaa ooluyyuu irraa deebuu qabna malee irraa fooyya'uu qabna malee namni akkanaa kun garasitti dhufuun sirriidhaa miti. Even osoo sheekallee hin taaneeti akkanumaan umriillee yeroo tokko waan nama daangessu jira waan irraa nama dorgu jira sadarkaa umrii namaa waliin waan nama irraa bareeduuf waan nama irraa hin bareennetu jira kun Sheek Kamaal waliin jiraanneef kabajaa walii qabaanneef nagaa gaarii walii qabaanneef waan irra dibamee bira darbamuti walumaa galatti dhibbarraa dhibbatti gochi godhame namni tokko mi'uut godhaa sagalee Abu Yahyaa godhaa isin sagalee naddeebi'aar dhibbarraa dhibbatti gochi sun dogongora. Itti aanee garuu yeroo tokko maaltu jira seetan namni kenna waan xiqqoo badee wayii waan san fooyyessuu irra badii guddaa balleessuu filata yoo gabaabsee afaan isinii galuun isinitti hime osoo har'a Kamaal Kaabaa biratti yookiin ammoo Makkaa keessatti sirbee haa hidhamuu jedhanii mootummaa biyya saniititti himanii ija harka seeraatittuu dhiyeessanii gaafa sani haa Itoophiyaa guututu Kaabaa jala sirbe jedhan malee Itoophiyaa warra Kaabaa bira sirbuudhaan malee Itoophiyaa warra Makkaa keessa sirbuudhaan malee Kamaal Abdallaa jedhanii maqaa hin waaman. Biyya hambaa keessa jiraannu keessatti gochi namni lammiin biyya sanii tokko godhu hawaasa biyya sanii miskiina guutuu galaafata. Kanaammoo namni hundi beekuu qaba. Namni kun haqiqatti waan Oromoo ta'e malee akka dimokiraasiitti yoo ilaale abbaan sirbuu miti mataan dhaabatuu mirga qaba. Yoo bifa yeroo ammaa addunyaan itti jirtu yoo ilaalte jira sirbuu miti mataa yoo dhaabate mirga isaati. Isa lammataa ammoo biyya sanillee yoo taate abbaan biyya saniitu lammiin biyya saniitu hayyamanii dheenga dariyaadiin keessa waan hojjetaa oolan ija keessaniin agartan. Ummannummaan warrummaan abbaa biyyaati jedhu sun warra amaanaa sahabaaf rasuula irraa tarakkabanii biyya san harka qabataniyyuu har'a akkuma itti jiranitti jiran kaasii baqatee dhaqee miti. Haa ta'uu hoo dogongoraan hin sirreessan. Eega inni wallaalummaa fi dogongoree waan san godhee ka'ani beeka jedhu ajjeesuun biyya ormaa keessatti dabarsanii kallattiin taanetti wal kennuun
furmaata ta'uu hin danda'u. Wallaalaa ka gorfattuun karaa beekaan ittiin nama gorfatuun wallaalaa gorfatan malee karaa wallaalaan irra deemanii wallaalaan ta'an. Eega isaan dogongorte jedhanii haa ajjeefamu haa fannifamuun sun ammoo dogongorarraan dabalameedha. Kanaaf nama wayii caaltee argamuuf waan isaa olii hojjetuu qabda malee karaa badii wayii irra deebi'anii dalaguun sirriidhaa miti. Yoo ergaa kiyya gabaabsu garuu jalqaba irratti ilmaan Oromoo kabajamtoota. Dhugaadha amantiin namaa yoo tuqame nama quuqaa. Wanti hin taane maqaa saba keenyaatiin maqaa obboleeyyan keenyaatiin yoo dalagame nama dhukkubsa. Garuu akka aadaa Oromoo irraallee bahuu hin qabnu. Oromoon gumaallee namarraa fixata. Yakkaallee namarraa fixata. Mammaaksa Oromoo keessatti illee reeffa firaa torba garagalchanii jetti Oromoo yoo mammaaktu. Nama badaa ofii hin gurfatanii sirreeffatan malee akka bade sanitti ajaa'i jedhanii foon ofii kutanii hin gatanii jedhan. Akka bade sanitti hin dhiisan. Eega Oromoon gaarii ta'e, eega Islaama gaarii taane, Islaamni sabrii qaba, naamusa qaba, hayaa'a qaba, ofirraa nama dhiibu, ufitti nama fudhata malee jecha. Kabiraatu Islaamni akhlaaqa gaariidhaa fi haalaa fi amala gaariidhaan ofitti harkifatee fudhata malee akhlaaqan gaariin taane itti agarsiisanii deebiin taane namaa kennanii nama fagootti achi hin darban jechaadha. Kanaaf yoo dhugama diin keenya jaalanne yoo dhugama Oromummaan dhugaa nu keessa jiraatte karama amantiin Islaamaan wajajurra haa deemnu karama diin Islaamaa nama dogongoreef wallaalaatti gorfatutti haa gorfannu karama Oromummaa fi safuun sirni gadaa qabuun haa deemnu. Oromummaatti illee Islaamummaatti illee nama ajjeesaaf nama balleessaa ka jedhu hin jiru nama gorsaa nama sirreessaa hidhadhaa reebadhaa gorfadhaa ka jedhutu jira. Kamaal obboleessa kiyya ishee Kamaal gaafa wal barru miidiyaa kanarratti ilmaan Oromootii waa hojjannaa si qofaanii miti Ustaaz Riyaadii fa'aa ishee Kamaal sagaleen kiyya hin jiraa? Gaafa wal barru miidiyaa kanarra gaafa jalqaba dhuftee tokkokkii kana dhuftu waa waliin hojjannaa waan gaarii waliin hojjannanne gaafa jalqaba stuudiyoo Ustaaz Riyaadii Kaayiroo keessa banna jennee waliin kaane. Achi as dhugaadha reeffatillee waa jettee turte ijoollee fi dubartittu ishee Kamaal nu harkaa fudhatte jedhee Nasriin fudhate jedhee Nasriin jette dhugaadha. Osoo jara faanaa deemtuuf osoo jaraa wal ariitu osoo jaraa deebistu har'a sadarkaa kana jara kana waliin geette. Viidiyoo deengada poosti goote irrattillee dhugaa qabriitii yaaf dubbadhaan eenyuun irraallee sodaan qabu. Iyyaa jettee gubbaa irra barreessitee poosti goote viidiyoo sana. Jalqabumarraayyuu uummata kana iyyisiisuudhaaf viidiyoo san poosti goote. Uummata iyyisiisuun ammoo uummata gabrummaanuu iyyisiise, uummata beelli iyyisiise, uummata rakkoon iyyisiise, uummata ajandaan dhibbaa dhibba irratti ganama galgala nutti deebi'aa nu iyyisiisu kana kaleessa hiriyyaa kiyya akkaan jaaladhuuf kabaju ka isin jaalatan kabajitan Muhammad Aljaziiraatti nurraa hidhame. Itti dabalame Abu Musaabtu nu jalaa hidhame. Obboleettiin teenna haati faaxeellee bakka isin jirtu ni beeytan. Rakkoon kennaa nu iyyisiise ajandaa walii kenninee wal iyyisiisuun cubbuurra walirra dalaguudha. Zulmii walirra dalaguudha. Kanaaf yoo Rabbi sodaatte amma achiif wanti baay'ee hojjetuu dandeessa. Oromoo beelee nyaachisuu dandeessa. Sagalee keetiin, fooloo keetiin, dandeettii keetiin saba kana fayyaduu dandeessa waan ta'eef nu iyyisiisuu osoo hin taane waan nu iyyisiisaa irratti nu iyyi. Nu waliin saba keetii iyyi beelaa keenya nyaachis rakkataa keenya qarqaari hidhamaa keenyaa sagalee nuu ta'e. Kana kasirraa barbaadnu akkasin nu waliin iyyi jechuu barbaada. Kaballeessite Rabbi si haa dhiisu toobadhu. Kati ajjeesna jedhan dogongora duu hin qabdu gorfamuu qabdaa waan na dhageeffattaniif galatooma ulfaadha. Egaa anamma odoo namni biraan dubbanne ziiro jirtaa? Injire. Odoo Nasri na jalaan bahin amma waan dubbadhutu jira. Abu Yaasir gareen isaa warri amma nakkisiin irratti banan kanarratti waa hubadhaa. Waan anamma isinitti laayivii tana qaata dhiisan Nasrima waliin Nasrima Anolee waliin wanni dhufeef namni kun gaafa qaata yookaan areeda haddatee akka ijoolleetti achi haa ba'u yookaan immoo nutti asaa makamee siidaa deemu didummoo viidiyoo irratti dalaga asrii salaatu salaatee deemu laayivii jira arga zuurii salaatee deemu laayivii isa arga jedhee qaatarraa narratti qabsaa ture gaafa an alaabaa fiiltara uffadheerraa natti qabsaa'e deemee adhallee gareen kun wal ijaaree kisiina irratti bananii waraqaa qopheeffatanii barreeffatanii gocha anin dalagin fayyadamanii ani borna waan tiiftaan dhufte mobaayizaan barbaadamaa isan hin beeku maaliif carraa laayivii seenuu argatuun kiyya waan dhabamuuf ummanni lakki gurbaan kun badii dalagee jedhee islaamni najibbe of keessa namni oromummaatti amane rakkoo Abu Yaasir Jimmaa jedhamu kun hoogganu rakkoo dhuftu tana dhagayaa
yoo miidiyaa kanarrallee bade ukkaamame yoo du'a taate inuu du'a yookaan bakkuma mana hidhaa obboleeyyan kiyya jiran bakkuma namoonni gurguddaan jiran dhaqaa dachii kana jalan taruu kan akka qubanaa qabaatanii. Abu Yasir Jimmaa kana akka qubanaa qabaatan. Kamal Abu Yahyaa faati namni as jiran abdii ukkumee faati namni as jiru namni gurguddaa as keessa jira. Nu laala nu furaa malee nu argaa illee hin jirin. Rakkoo nu jidduu jiru nu laala nu furaa jedhi fitadhumaan rakkoo qabamaa. Maaloo doo eega dubbii mootummaa geette odoo har'a dhiise jedhee inni as deemu. Sadallee uummatuma Oromootu duuba deebisamee ziizoon haa dubbatu amma abdiin itti aanee dubbatu jara Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baita waa hunda Oromoo mammaakte fite qoca sitti muran jennaan rabbi keessa jira jedhan. Waraqaanni kan kee ela mootummaan amma Suudii jiru ka amma biyya bulchaa jiru eenyu Salmaan jedhan Turuyyee nama sirraa gadee Suudii bulchu sihi maayikii fudhatee kaabaratan nastu si argisinidha. Maaliif kan inni barbaadu san shayxaana laakiin nuti bakki sun kabajamtuudha. Bakki sun bakka rabbi obbisame ka'abaa rabbiiti. Beetii rabbiiti. Eegalee bakkeen sun dogongora akka dogongoraatti xaxilee dhiifama gaafatte. Ilma namaatii miti rabbii kan kee dhiifama gaafatte. Araarama gaafatte. Isatti toobaa deebite. Eegalee waan godhuu qabdu. Akkana na godhuufi ati ilma dhiiraati. Waan rabbi sitti mure. Waan rabbi sitti dabarse. Akkatti sitti dhufti. Kana jala sararri dhiise. Tuffat wannan sitti eegalee keessaan illee sitti mee jira akka wanni kun uumameerraa guyyaa sanirraa qabee sitti maa jira guyyaa sadaffaan gaafa sitti muramte gaafa rabbi sitti mure innu sitti dallaneeti rabbi sitti mure atuu toobattee rabbiin jalaa si baasu kana karaa qulqulluun eeggadhu na affananii maal na godhan dhiise waan qadaa wa qadar jedhan kanan beektaami kitaaba qaraate. Qada wa qadar sidufna an amri rabbi makina nadufte wa amma fete nadufte amri rabbi nadufe jedhe male ekele takana no goda ekele maqana mutokko dahin maqa sharra wa khairan maqana mutokko intahin rigale wani musinjen wan godu qab ati sirra kara ke titebi toba ke titebi isi wan kanayu inuma youtube anbar dhuftee yuutubbatu hin qabdu miidiyaatti olin bahini namni waan fedha haasa'uti gaasti inseenini jedha akka obboleessa tokkotti si gorsee jira. Nuti amma yoo dhugaa jirtu dubbannee gabbaane arsii waan ta'eef dubbattanii waan keessan ta'eef nuti islaamummaa fi arsoomni bar walitti hin dhuftuuti. Nabsee na oli bar nuti islaamummaa ka jaalannu waan hundaa oli bar ka islaamummaa jaalannu waan ati arsii taateef miti kanu si dubbataa jiru warri si himataa jiru islaama. Islam namni siimna si ajjeesifna maali jedhu kana waan kutaa kana keessa qabsaahe kutaa kana keessatti qabsaahani jechaa hin jiru nuti haqa fadlii gubbaa haqa gubbaa dhaabanneeti haa ajjeefamu kitaaba gubbaa yoo jiran ka jiraatu ta'e si ajjeesanii haa fannifamu yoo jiran taate haa fannifamtu ati toobaa kan kee galii fannifam maasalaama kanuma kana waan ta'eef ati ilmee dhiiraati baatii sagalitti dhalatteeti. Wanni ati sodaatu takka du'an na dhufa hidhaan na dhufa afanamoon na dhufa dhiis abbo sahabota dhiira meeqatti hidhamee bara hidhaan sodaatiin hidhaan qoraasuma dhiiraati kanaafu maqaa namaallee hin dhahin yaada dhufteef dabarfadhu asii gorsa obbolowwan keetii ka Nasrii obbolowwan kee ka abdii hukume Abu Yahyaan kunoon nu sibira jira obboleessi keenya ka amma seenee fi weegeelleen hundi isaanii sibira jira. Gorsa nama fudhadhu nama dhageeffadhu nama dhagahuu dhabuu kan keetti tardha laayina irraa si baasee namni rakkoo dhuunfaa natti mul'ataa jira malee namni islaamummaaf sitti iyyee dhufee si waasii godha malee deemee si kasasee si hin qabsiisu kijibtu sitti maani ila ani yoo islaamummaan daffaramte wallaahi billaahi dhaqee nama san fida'a godhee dabarsee ifii kiyya shahiidata. Waan hidhaan na dhufteen ajjeesanii shahidita ta'amma nama qabsiisanii maal tana tuni rakkoo biraati rakkoo dhuunfaati kana waan ta'eef atiin haga waan rabbii si fidutti hojii itti jirtu kan kee dalagaa saniin ala nama tokko dhagahin gurran kenniniif. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أبو يايا نسري نولي أما لا أبو أبديكم صبر الدين أبو صبر إيزو الدين وندك يتمشي كمان وندك يتمشي كم جرتن فيا أبو صبر كيسن الدين المكان كاسين إنه شيء كمان دقا ما وفيك يا دبتك السبوع ده أنت. كومنتان داين أيه السلام سنجافة شو دبدا أوكي وعليكم السلام ورحمة الله. والفاد دقا توما نصري أنا ولا بقى رفته سيوس دمنيرة سمر رايو كما دبنا نتوره. مين point qabxiilee gurguddoo qabxiilee sila sirreeffamaa jedhan hundaa dubbattanii waan isinirraa hafte guddoo waan qabooyii qabaadhee dubbachuullee hin barbaanne ulfaadha galatooma namni qabxii tanatti hin fayyadamne yookaan ammoo qabxii tana ijoo dubbiiti jedhee fudhatee itti hin fayyadamne lee waan jiru fakkaatu namni waan hangana ga'u kaasee wanni haasa'uu fi itti haa fayyadamamumaa fi guddoon dubbiin achi lammaffaa ammoo Sheekh Kamaaliif wanni dhaamu nama Sheekh Kamaalitti dhiyaatuu fi nama Sheekh Kamaaliin gama keessaatiin haa ta'u gama gubbaa kanaan hamma danda'ame takkaan yaadii isaa wal dubbisuu yaadii godhu keessaa tokko anillee nama tokko waan ammaan tana maqaa namaa kaafamu kanarratti lubbuun guyyaa malee illee baatu harka namaatiin illee namni waa ta'u tokko illee hin jiru yoo rabbii aalamaa bira namatti hin murtaahini yoo rabbiin bira namatti hin dhufin. Kaleessa illee ka dubbanne kan kaleessa illee jechaa turre badii raawwatame yookaan ammoo gocha raawwatameef dhugaa bakka namaan hin malletti bakka namaan hin gitnetti bakka gita namaan taanetti yoo argaman namni ammootu gadi xiqqeessee gita ofiititti nama laaluu danda'a. Hamma kana hunda dubbachuu hamma kana hunda haasa'uu kan nama geesse sababbii taateen kuni taateef malee namni waan kana hunda lafaa kaasee haasa'uu danda'ullee hin jiru. Yeroo ofii balleessee waan kanarra dubbatuu danda'ullee hin jiru. Ammoo Sheekh Kamaaliin ka jenne bakka siin hin malletti argamuun kan kee sirriidha no sirrii miti. Bakka siin hin malle bakka isaan gitnetti argamuun sirriidha sirrii miti. Hayyee sun dogoggora. Isa ta'eef ammootu maaltu murteessaa dharee hayyootatu murteessa ulamaa'in murteessa murtoon isaan bira jirti. Ammoo ka gama namaatiin ta'amu dhiisa maqaa namaallee yaamin Sheekh Kamaalii maqaan namaallee yaamuun hin barbaachisu. Yoo rabbi irraa nama dhufte namni namarraa deebisuu hin danda'u. Yoo rabbi irraa namatti hin dhufine ammootu ilmi namaa waa nama godhuu hin danda'u. Garuu gita waliitii fi bakka nu barbaachisu gaafa itti argamaa deemne eenyullee ka waa nama godhuu fi ka waa namaa godhu tokkollee hin jiru. Kanaaf akka namoomaatitti illee akka rabboomaatitti illee dhaamsi akka namaatitti walii dabarfannu yoo jiraate kaleessaa dubbatame kaleessaa xumurame namni nama duuba haasa'u kamuuyyuu akka hamiititti ilaalama nama hamatu malee nama argiteerta waa'ee namaa haasa'ee itti milkaa'uu miti nama duuba haasa'uun gonkumaa hin danda'amu dhiirummaan namummaan nama irratti haasa'uudha asbaaniitiin nama irratti waa jechuudha nama irra waa dubbachuudha malee kan nama duuba mana banatanii kan nama duuba namarraa haasa'ani suni hayyummaallee waan jedhamu natti hin fakkaatu beekumsaallee miti gootummaallee miti kanaaf Sheekh Kamaal wanni an jechuu barbaadu ammallee taanaan ammallee please maqaa namaa hin kaasin asirratti maqaa namaa hin yaamin kawaa nama godhuu fi kawaa namaa godhullee rabbuma aalamaa waan ta'eefi tartiiba deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Ka kanaan booda ammootu maaltu ta'a ka kanaan booda ammootu maaltu sirraa eegamaan himamee jira kaleessarraa haga hardhaallee waanuma kanatu himama. Namni ta'uu deebi'a waan balleessirratti gaafa ta'uu deebi'e namaa dhiisaaf namaan dhiisuun sun harka rabbii keessa jirti. Waan harka namaatiin murtaa'ullee miti. Namni kun daangaa rabbii dabree jira daangaa rabbii ce'ee jiraani sun ulamaa'ii bira jirti. Maal balleesseera sadarkaa maal geettuun ulamaa'ii bira jirti. Waan ammallee anaa homaan beennee fi namoota waan hin beenne murtaa'ullee miti. Sadaffaa ammoo amantii islaamummaa tana keessatti nama amantii islaamummaa qabachuudhaaf karaa gubbaa jiruuyyuu yookaan ammootu amantii biraa keessa jiruuyyuu tattaafatanii harkifatanii amantii tana gabbifachuuf hawaasa islaamummaadhaa amantii kana keessa baay'ifachuuf harkifatan gamanaas harkifatan kaan harkifataa kaan ari'uun ammootu waan danda'amullee yookaan ammootu amantii keessallee waan jirullee natti hin fakkaatu sanillee achitti ilaallataatiin kawaa nama godhuuf kawaa namaa godhu rabbumaa ammoo ati tartiiba deebi'uun barbaachisaadha jedha xumuradhee jedha. Assalaamu alaikum. Aye nasi ade shamsi ame kara to nabdi ulfaat barakat rabbi siya barakatchiisu
dubbiin haftee waan haftee fakkaattu dubbii ajaa'ibaa dubbatanii sheekaawwan jennuuf ebalu dhiisi waan akkama nas'eenu ziizoon jedhe san argite dhiisi wanni dhufe rabbi biraa dhufe wanti gartee gasii dhufe yoo dhufe ati nama tokko maqaan dhahin keessattuu sabarattiin dhiisi warri dubbii kana isee deemaa jiru nullee ija sirriitti babaasnee eegaa jirraa namni ijoollee nu lakka kaasee hatta anallee arrabsaa jiru waan dhimma dhuunfaa nurraa qaban hin beennu argaa jirraa kana guyyaan haa dubbatu rabbi haa dubbatu yoo nu dubbii kana keessatti dubbiin kun garaa nu nyaatuu dhabee harama biratti akkas ta'uun sun garaa nu nyaatuu dhabee yoo dubbii kana gartee gasii immoo gara nyaattoo itti dhabne waan kanallee dubbataa jiraanne nuuf rabbi waliin beekaa laakiin immoo qadiyyaan tuni osoo ulamaa qabnu osoo hayyuu qabnu nu biran tarini waan keessoo keenna fixannaa diinatti waliin kenninu jechuutu nu warwaachisaa jira. Keessoo keenna fixanna keessoo keennatti gartee egasii hayyee jenna jechuutu nu warwaachisaa jira waan ta'eef wanni kun warri jarjartanii waan kana hojjetaa jirtanii waan kana isaa jirtan ammallee maqaa rabbiitiin isin gaafanna rabbi sodaadha wanni kun dingata dalagame akka nama jaarsaa tokkotti jechuudha akka nama gartee gasii waa garana xiixxalluu tokkotti akka nama abbaa amantaa tokkotti waan kana isuu dhiisa gurbaan tawbatee irraa deebi'ee waan kana diinatti waliin kenninu ulamaa hin qabna tumuu barbaachisaa taaneen akka kaleessa jedhesanii ana nama natti rabadaa hin tumna yoo tumuun barbaachisaa ta'e nama na rabadaa tumuun barbaachisaa ta'e ana tokko godhaati nama lama naa kenna ani nidhaa nama naa qabu yookaan ani qabaa nama naa namni lama yoo qabe namni tokkochi yoo jedhe mucaa kana daqiiqaa 30 yoo hiinee garafne of laala jechuudha edaa nama na hidheetu na tumuu qaba edaa oromoo akkanaa qaba jedhee waan akkasii san irratti hayyee jechuu danda'a waan ta'eef waan akkasii san dalaguudha qabna malee fuunee nama biyya ambaatitti nyaabatti ol kennuun aadaa akka reef nasiriin jedhesanii aadaa diiniititti illee aadaa oromootitti illee safuu waa hundaatittu safuu gartee egasii waan eeggate natti fakkaatu warri waan akkasii oofaa jettan warri gizee mana mantanii gartee akka qadiyyaan tunnumattee qadiyyaa tana gartee egaa inni illee dhiifama jedhee oofaa jirtan dubbii kana isaa jirtan rabbi sodaadha khaaliqal ardi wassamaa'i sodaadha dachii tana inni wahiituu gartee egasii buqqisee deemaan hin jiru waan irratti dalagamte xiqqoo san itti yaadeen dalagne jedhee kan akkasitti isinit dhaamadha amaanaa osoo nu akkana isinit boon osoo nu akkana isiniin jennu wanni biraa akka nutti hin galle maqaa rabbiitiin isin gaafadha ammallee deebee kaleellee isiniin jedhaa ture dubbii kana odoo akka awwala gaafa dubbii sun galteetiin dhagaya kanan geettu ani ka dhagaye kaleessa ganama samooni anillee sooshaal miidiyaa irratti turre waan kanaaf